Ashama akkam jirtu daawwattoonni martu hordoftoonni Faaris Tube hunduu nagaa jirtu nuti nagaa jecha nagaa sin geessinu nagaan sinnumu nuti sin waakkannu kan as dhaabachaa jiru ana Marsan Kabaa fi ani Moonet Kabaadha mata duree walaloo keenyaa nagaa kan jedhudha nagaan keenyaa ga'u hordoftoota mara nagaan hin bitamu hubadhaa yaa jira argannoon isaan jiru harka saayintistii burqaansaa tokkicha Kiristoos biraati burqaansaa tokkicha Kiristoos biraati Prime Minister yookiis Pirezidaantii biyyaa miti kan eegu nagaa biyya maddi burqaan nagaa Yesuus abbaa kiyya nagaa biyya lafaa isa akka burree gabaadhaa barbaannee hin binnu akka surree jireenya urgeessuuf shittoon gatii jabaa nagaan hin bitamu hin jiru soo gabaa dhaloonni waan beekne duroomuuf wal saama nagaan hin saamamu gooftaadhaan kennama qaaliin gatii jabaa eessattuu hin argamne Awurooppaaf Chaanaan takkaallee noomishne gonkumaa hin jiruum eessallee warshaansaa argachuu kan fedheef gooftaadha maddisaa biyyi lafaa yoomuu waan feeteen sirbitu qarshiin siree malee hirriba hin bitu namni nagaan qabne hirriba eessaa fida kan gaarorra ciisee hirribnoo sadidaa nagaan kan Kiristoos miti akka lafaa nagaan biyya lafaa ni badanii hafa nagaan dachee kana tasan barakatu yeroodhaaf maleessa waan turuun fakkaatu nagaan biyya lafaa irra keessa bareeda gaafatti adeemaan nama balleessuuf areeda keessa dukkaneessaa ifa namatti baasa safuu yaa nagaa lafaa kamsheetu ba'eessa tasgabbiilleen qabu deemsi gooftaan alaa nagaa inni kennu guutuudha orjinaala abbaa konkolaataa taatus abbaa darbii Yesuusin alatti tasan qabdu gabii ati abbaa gamoo atis abbaa biillaa warqii uffattullee mataa hagamiillaa qabeenyiif gamoon kee sittoo isus nafa fudhattee adeemtu lafuma irratti hafa ogeessa fayyaa taatullee dooktara barattee fixxullee ogummicha mara beekamtii argattee seentus mana yaala innoo bu'aan qabu Kiristoosin dhala nagaan kan kennamu mooticha olii qofaan matumaan argamu mooticha lafarraan kan inni siif kennu tamallaashin qabu lafa jirtan hundaatti kun sinaa qaqqabu gooftichi kan kennu qabeenya dhokataa eenyumatu argee nama harkaa fudhata nagaan qabeenyadha qabeenya guddicha ergamoota danuun kan qabu eegicha kan biyya lafaallee fakkeessaadhaaf burree yeroodhaaf mul'ate ni badata akka ture nagaan gooftaa garuu miti akka kanaa kan bara baraati faallaa isa sanaa gatiinsaa hammana jedheen safaramu tilmaamaan dubbachuuf hammisaan beekamu yeroon isaa hin ga'u egaa shallaguufu nagaan Kiristoosiin biraatii nuuf dhufu waan nu keessa jiru afaaniin baafanna nuuf deebisaa daawwattoota meewaas hin gaafanna isa kiiloon 100 kan kiiloon 20 hundumaadhaaf kenna akka waan dirqamaa furmaata wallaallee oliif gadi ilaallu Yesuus abbaa keenya nagaa kan nuuf hiru beektonni addunyaa hagam qaroomanis gurguruudhaaf bituuf hagam duroomanis tokkicha Yesuusiin alan jiru nagaanis bituu kan fedheef Yesuusi burqaanis riiferaal ispeeshaal dooktara kan hin gaafanne birrii xuquraan bassaa miti Yihuudaan bassaadha furiin isan gitu madaalu humnii fi gitilli ol kaatee kan teessu lafa yaadde geessu yoo qabaatte qofaa nagaa olii dhufaa madda isaa barbaannaa Kiristoosiin qofaa tole isin eebbisu xumuruutiin dura xiqqaa guddaa keessan waaqni isin haa guddisu gaadaa jireenya keessanii waaqni amtaan haa gombisu sin abaaruu dhufee isin haa eebbisu adda keessan laalee budaan haa uyyuusu bara kee guutummaa nagaa hin dhabiini dura malee booddee hin ta'iin hammeenyi fagaatee gaariin si haa argatu nagaa qabdu argee diinni si haa baqatu bara dukkanaa'u siif himni haa ba'u inni ati yaadde yaanniif karoorri kee galma siif haa ga'u boolli du'aaf qotan burqaa siif haa yaasu maseenaanuu dhufee sirkattaa lalisu gufuun sin ittiin bu'iin karaa nagaa kaadhaa humni sin hin bu'iin galaanumne baadhaa kan qabee sin dhaabu matumaan jiraatiin eebbi olii dhufu matumaa sin darbiin gara deemtan hundaatti aboof addargadhaa ayyaana jaabaasu dachaadhaan kaawwadhaa ofirra darbaatii warra dhabeef laadhaa hamtuun isiniin argiin waggaa kuma nyaadhaa mortuudhaa fi hamtuu isinirraa haa kaasu burqaan keessan bonaaf ganna isiniif haa lalisu barri dura keessanii kakuutti sinaa baasu gadi bu'aa keessan Yesuus ol siniif haa kaasu maarree hordoftoonni Faaris Tube ofishaala Yesuus beekaadha dooktara ispeeshaala hordofuun dhiisinaa isin bobbooharsa follow subscribe godhaa jechuun kunoo dhaamsa like shares gochuu hin dhiisinaa tasaa